yoo yaa jira jirtu baga jiraatanii har'a geessanii akkasumas uummanni Oromoo bal'aan kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtan hundi keessaniyyuu baga irreecha geessanii irreechi bara kanaa irreecha bara 2025 yoo ta'u irreecha bara 2026 biyya abbaa keenyaa Oromiyaatti magaalaa guddittii Finfinnee irratti wal wajjiin bilisummaadhaan kabajannaa jechuudha. Kanaaf irreecha bara kana baga waliinuu geenye baga geessan cufti keessaniyyuu irreechi bara kanaa kun kan xumura gabrummaa nuuf haa ta'u jechaadha. Beeksisa qabna. Beeksisni qabnus gulalee YouTube jijjiiruudhaa fi akkasumas gama gulalee YouTubein tamsaasa yeroodhaaf adda citeetiin ture irratti deebinee tamsaasa waa'ee dhimma Oromoo fi Oromiyaa dabarsuudhaa fi eegaluu keenya san duratti ammoo uummanni Oromoo bal'aan akka subscribe like fi share nu gootaniif jecha beeksisa kana isiniin ga'uu barbaannaa. Waliif dabarsaa share like godhaadha subscribe godha isiniin jenna Oromoon cufti keessaniyyuu. Kanaafis maqaan isaa yogguu jijjiiramellee kallattii maangaa tamsaasa isaa akka argattanii fi subscribe akka nu gootan isiniin jenna. Hayyee gama biraatiin wal harkaa baduu keenyaaf dhiifama isin gaafachaadha. Maatiin YouTube chaanala keenya hunda keessaniyyuu nuuf qolchaadha isiniin jenna. Ji'oota muraasaaf adda bannee turre garuu amma gara tamsaasa kallattii isaatti deebi'uudhaaf yeroo muraasaatu nu hafa. Kanaaf deebitanii tamsaasa isaa kallattiidhaan argachuudhaa fi akkasumas dhimma Oromoo fi Oromiyaadha irraa waliin dubbachuudhaa fi tamsaasa isaa eegaluudhaaf jirra. Baga walitti deebinee barri kun barri 2025 bara xumura gabrummaatii fi akkasumas barri 2026 bara ayyaana bilisummaadhaatii fi barii bilisummaadha kan waliin kabajannu ta'a jechuudha biyya teenya Oromiyaa bal'oo irratti. Kanaaf Oromiyaan biyya, Oromoon saba, akka sabaattis akka biyyaattis biyya teenya deebifannee dhaabachuudhaaf qabsoo ABO WBO'n gaggeessaa jirutti cinaa dhaabannee tumsa keessaa fi alaan xumura itti gochuudhaaf waraan bilisummaa Oromoodha ABO WBO kan hooggansiisaa Jaalmarroo Dirribaatiin gaggeeffamaa jiru cinaa uummanni Oromoo cuftuyyuu dhaabatee akkanii fi qabsoo kanaaf waan danda'u cufaanuyyuu tinniksuu isiniin jenna. Keessattuu Ameerikaan guddoon bilisoomuudhaaf waraana ishee barbaachisaa. Har'as bilisummaa isii sanii fi daangaa isii biyya isii tiffachuudhaaf waraana isii barbaachisa. Sabni waraana hin qabnee fi biyyi waraana hin qabne hin kabajamu, hin sodaatamu. Kanaaf gara laafiqni keenya akka nu godhe argitanii jirtanii waggaa 160 nu gabroomsee jireenyaa fi gadadoo buqqaatii dhumaatii gudeedamuu biyyaa baafamuu fi ijjeefamuu rashanamuu julmaadhaan duguuggaan sanyii baroota jaarraa tokkoo fi walakkaadhaa ol kana keessatti sirna Abiyoot Kaasaayee Xamanjaa amma adeemsisaa jiru kanaan sirna harka muraa fi harma mulaa kan Minilik ammayyaa kanaan nurratti deebi'e kana uummanni Oromoo cufti keenyaayyuu waliigallee irree tokkoon falmannee falmaarra jirra. Hidhannee qabsoo hidhannoodha tan ofirratti hirkannoo tan ABO WBO'n gaggeessaa jiru irratti nutis qabsoo sammuudha hidhannee warri biyya keessa jiru ammoo gara qabsoo hidhannootti seenee akeekaa fi kaayyoo addi bilisummaa Oromoo kaleessa qabsaawaa hangafaa fi maartii Oromoo kan ta'e Jaal Elemoo Qilxuutiin durfamu san bu'uureffama sanirratti ABO WBO'n gadi dhaabatee qabsoo naamusaa fi sansakaa fi akkasumas akeeka bilisummaa fi dhimma Oromoo fi Oromiyaadha waa'ee saayinsii isaatii fi kallattii qabsoo isaa keessatti akeekee waan jiruuf kanaaf uummanni Oromoo hundi akeeka kanaan masakamnee xumura gabrummaadha jala geenyee waan jirruuf akkuma bariin dhiyaataa deemuun dukkanti ni cimti. Kanaaf harka wal qabannee tokkummaa keenya keessaa fi alaan jabeeffachuudhaan waraana keenya cinaa dhaabbannee gumaachaan waraana keenya akka gargaaru isiniin jenna.
dhimmi nutis irraa dubbannuu fi irraa dubbataa tures dhimma Oromoo fi Oromiyaati waan ta'eef walitti deebi'uun keenyaaf gammachuudha. Wal harkaa baduun keenyaaf ammoo nuuf kolchaa isiniin jenna. Fayyaa tahaa tamsaasa kallattiitti ni deebina. Like, subscribe, share nuu godha. Kanaaf atattamaan uummanni Oromoo cufti keessaniyyuu keessattuu subscribe akka nuu gootan isiniin jenna. Fayyaa tahaa horaa bulaa deebana. Oromiyaan biyya, Oromoon saba ni injifanna. Galma barbaannu.